Daawwattoota keenya jaallatamoo nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu siniin jenna. Egaa iddoon ammatti argamnu kun weertuu gabaa Afrikaa kan ta'e markaatoo yookaas immoo kan Oromoon ganama agamsa jedhee moggaase giddugala gabaa ho'aa kanatti argamneeti kan nuti jirru. Egaa giddugala kanatti gaafa gorree jennu markaatoo keessaa sochiin uummati keenyatti jiru maal fakkaata? Haalli isaan ittiin addatti iyyuu jechuudha. Biizinesii keessatti bobba'anii jiran inni bituu inni gurguru akkamitti hojjechaa jira isa jedhu gabaabaatti kan itti simbiraan geenyudha qophii kanaatiin. Qophii kana keessatti egaa dargaggooti sochiin isaanii maal akka inni fakkaatu Oromoon magaalaa kana keessa jiru yookaas immoo gabaa kana keessa jiru isa bituu moo isa gurgurudha. Dinagdeen biyya kanaa irra jireessaan kan sochoosu gabaa guddaa kanaadha. Waa'ee gabaa kanaa gabaabaatti simbiraan geenya. Haga xumuraattiin waliin akka turtan kabaja guddaatiin isin afeerra Andaaneel Tasfaayeeti Lammii Solomoon immoo ogummaa teeknikaatiin na wajjin jira nu faana bu'aa isinii jenna. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophii egeree biyyaatti kan daawwachaa jirtanii egaa kunoo as markaatoo keessa deddeebnee ummata keenya afaan Oromoo dubbatan illee karaa dheeraa deemnee iddoo faffagoodhaati kan nuti argachaa jirru. Egaa namooti nuti argannee muraasa dubbisnee simbiraan ga'aa jirra. Egaa asitti kan biratti argaman as gabaa guddaa kana keessatti namoota biizinesii adda addaa hojjechaa jiranidha. Mee maqaa keessan nu ibsaati gara gaaffii kootti darba. Maqaan koo Lalisaa Misyooniin jedhama. Kan irraa dhufe godina Qellem Wallaggaa Naagaw Qeebbeeti. Amma bakki nuti argamaa jirru kuni gabaa markaatoo keessatti. Maal jedhama safarri kun? Safarri kun Firaash Taraa jedhama. Firaash Taraa kana keessatti ijoollee afaan Oromoo haasaanis baay'eetu jira. Ijoolleenis nu bira ba'aa baatanis ijoollee Oromooti. Ammaaf ijoolleen keenya dargaggoonni keenya baay'een isaanii hojiitti galaa jiru. Markaatoo keessas galanii suuqii garaagaraa keessas amma uummanni keenya afaan Oromoo kan dubbatanis uummanni Oromoos galanii hojii hojjechaa jiru. Mee kamitti gara kana dhuftan isin ofii keessanii? Egaa bara 2012 dhufe ergiin dhufe hojii daldalummaa irratti qodaa bitee tan fe'a. Iddoo kanatti argamaa jira ergasii qodaa bitnee feena. Namootaatiif feetu moo ofii keessaniiti kan isin feetan? Namni maallaqa nurratti galcha, nummoo qarshii namni nurratti galchu kan irrattitu herrega isaanii baafnee fi qodaa bitamu hundumaa isaan nu ajajan ilaalleetu qodaa kana feenaaf. Maqaan koo Siraaj Abdallaan jedhama. Kan irraa dhufe godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii irraati. Hojiin addana keessa jiru nus egaa akkuma namoota kaanii hojii dhabdummaadhaan dhufnee as gallee ammas immoo yeroo dhufne baannee akka nama tokko jiraanne jennee as dhufnee jirra. Rabbiin galatu akka namoota kaanii baqachuu osoo hin ta'in waan baay'ee nurra ga'e bolaama keenya wajjin waan baay'ee tagaffannee kun warra Rabbiin galatu jireenya namni tokko jiraatu irra geenye jirra jenna. Mee akkamiin baatanii dhuftan gara kana hagam erga dhuftanii immoo? Egaa barumsa achi xumurre hojii dhabdummaan baay'ee nutti hammaatee ture. Sababa sanaatiin wal qabannee obboleessi keenyas nu dura dhufee Aliyyi Abdallaa kan jedhamu nu dura ture. Dana sababa isaatiin dhufnee as keessa gallee asis akkuma namoota kaanii nus baachaa maal jechaa jiraachaa turre. Har'a garuu Rabbiin galatu nus hojii gara inni xinnoo ol nu guddisee gara baachuurraa gara barreessinee jiraachuutti ol dabarree jirra. Bluetooth inni kun finyoodha. Yookiin wadaroo jennu jechuudha. Inni kun immoo Bluetooth irratti gooneetu Bluetooth wajjin konneektii goonee dhaggeeffannaa jechuudha. Akkas inni kun illee tokkuma isaan gatii wal caalu malee waaltii wal caalu gatii isaanii tokkuma isaan kun. Galatoomii egaa tokko kana keessaa nan fudhadha. Amma Waliif TVdha kan irra jirtu. Iddoo baay'ee deddeebinee afaan Oromoon beekanii isiniin immoo akka carraa dhufnee iddoo kanatti isin arganne. Mee maqaa kee nutti himi? Maqaan koo Yoobsanan jedhama. Gidduu gala gabaa Sikkeettiin argama. Sikkeet jechuun immoo markaatoo naannoo Raaguu Elfuulduraa yookiin immoo Addis Ababa gabaa akka Elfuulduratti argamna. Gaafa hojii kanatti galullee ija baay'ee dhiibbaa baay'ee jira ture. Rabbiin galannaa gowwaadha kunoo gara waggaa afuriif deemna. Hojii bareedaarra jira, hojii boonsaarra jirra. Uummanni keenya illee bakka biraa jirtan illee dhiibbaa kam yaada kam otoo hin sodaatin kottaa itti seenaa kottaa hirmaadhaa. Wanta jiru immoo kallattii wal argisiifnaan jedha saba keenyaan. Gaafa dhuftee hojii kanatti galte chaalenjii akkamii si mudate? Waa hedduutu nu mudachaa ture, waan baay'ee nu jechaa turani.
warra baala fayyadu baala gizee jedhu gaanuti wantoota kana otoo dhaggeeffatiin otoo dhagayin hunduma isaa dandeenye as geenye garuu jechi namaa moomaa nama godhu hojiitti illee akka cimaa ta'an irratti argamnu taasiseet muuxannoo guddaa fi haala gaariin hojjechaa jirra sinni suuraan. Ayyee keessumaati amma yeroo dhuftanii magaalaa kanatti seentan ummati keenya dhufee isinirraan fayyadamaa maal fakkaata? Akka jabaatti sabni biraan nurraan bitu jechuun hin danda'ama. Irra caala parsentii dhibbarraa parsentii 98 kan ta'u saba Oromoo qofaadhaan nurraa bitu. Sabni keenya maqaan kun maqaa Oromooti. Sabni keenya wal guddisuu qaba. Kaleessa saba biraarraa bitaa turre. Har'a immoo sabni keenya haa guddatu jedhee sabni keenya Wallaggaa, Shawaa, Kaaba, Kibba osoo hin jedhin dhufee nurraa bitaa jechuu barbaadeenna. Haala gaariidha. Adeemsichi sabni keenya ammallee kallattii garaa garaa jiru dhufee hirmaatu. Guyyaa irraa kana dargaggoota keenya hojii biizinesii keessatti akkasumas immoo daldala gabaa guddaa markaatoo yookaas immoo agamsaa kana keessa jiran ilaaluudhaaf gara keessanitti gorre mee waan as keessa jiru kana gabaabaatti nu ibsita. Maqaan koo Dabalaan jedhama. Kan inni jiraadhu asuma magaalaa Finfinnee keessadha. Hojii asuma markaatoo keessadha kan inni hojjedhu. Daani amma as keessa haalli jiru haala hojiin ni jira. Carraan hojii baay'een ni jira. Namoonni keenya baay'een isaanii garuu iddoo kana keessatti hojiin jiru. Hojiin xiqqaarraa jalqabaa, hojiin makiinaarra daddaruun ni jira. Akkasuma ba'aa baatanii deemuun ni jira. Kun gaboota guddaadha kan inni argisiisu. Garuu ijoolleen keenya baay'een isaanii yeroo dhufaniidhaan hojiota kana ni tuffatu. Hojii kana hojjechuu ni saalfatu. Hojiin kun garuu hojii ittiin qarshii guddaa ittiin hojjetanii oolanidha. Namni jabaatee hojjete biyya iddoo kana keessatti biyaansi qarshii 2000 isaa ol kan argatanii ittiin oolanidha jechuudha. Guyyaatti ijoolleen makiinaarra daddaruudhaan iddoo garaagaraa hojjetanii akkuma kana koomishinoota garaagaraatiin illee as keessa akkuma sabni kan biraan fidanii ijoollee isaanii as keessa galchanii hojjisiisanii ijoollee keenya fidanii as keessa namoonni kan keenya fidanii yoo gaggalchanii carraa hojii uumuu ni danda'a jedheetti kan hin yaadu. Namni waanuma xiqqaarraa gara guddaatti darbaa deema. Inni kun haala kanaatiin baay'ee hojiin kun gaariidha jedheetti kan inni itti amanu jechuudha. Namoonni kamiyyuu yoo dhufanii hojii kana keessa galanii hojjetanii jiraachuun akka danda'amu hundumaaf ibsuu barbaanna jechuudha. Gaafa dhuftanii asii gabaa guddaa kanatti lixxanii maaltu isin mudatee hojiitti baruun aadaas keessa namni as keessa jiru hin fiigaa maaltu haaraa isinitti ta'ime? Walumaa galatti gaafa jalqaba dhufne afaan Oromoolee haasa'uun as keessatti akka yakkaa ture. Namoota afaan Oromoo haasa'an illee barbaannee argachuudhaaf gara Buraayyuu faatti gara Sulultaa faatti yoo deemne malee naannoo kana keessatti hin argannu turre. Har'a galuu Rabbiin galatu sababa keenyaanis namootni hundi dhufanii naannoo amma irra jiraataa jiru kanatti hamma Wallagga Taraa jedhamee waamamutti ga'ee jira. Sababa kanaatiif rakkoon nurra ga'e rakkoo hamaa ture. Sababa afaan wallaaluutiinis ta'ee sababa Oromummaatiinis waan baay'ee nurra ga'aa ture. Har'a garuu galanni Rabbii haa ga'u jijjiiramni guddaa jira jedhee yaada akka kootti. Yeroo jalqaba dhuftanii asitti hojii jalqabdanii guyyaatti galiin keessan meeqa ture? Menuu ibsaa sana ammoo maalirra jirtu? Yeroo sana gaafa dhufne waan ittiin nyaannee bulluu barbaanne nama dhufne yeroo sana. Garuu har'a galata Rabbiin galatu amma maatii ijaarranne ofii keenya illee dandeenya maatii keenya dandeenyurra geenye jirra jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni kamiyyuu carraaqanii jennaan wanta kam hunda keessaa bahuun hin danda'amaa jedhee yaada akka yaada kootitti. Keessumaa dargaggooti magaalaa kana keessa jiran in argita namooti isiniif ergamanii hojii garaagaraa hojjetanii mul'atu magaalaa kana keessatti yoo dhufan naamusi isaanii maal fakkaata? Aadaa isaanii maal fakkaata? Naamusni isaanii naamusa gaariidha. Sabni keenya uumaaniyyuu saba safuu qabudha. Garuu mallattoo sodaa qaba. As keessatti sabni keenya sodaachuu hin qabu. Maaf jennaan hundumtuu uumaa Rabbiiti kan bulu seera jalattidha. Namni namaa oliin jiru. Kanaafiyyuu sodaa tokko malee osoo hin sodaatiin safuusaa akkuma jirutti qabate dhufee nu bukkeetti argamuu qaba. Yaada jirullee nurraa qooddachuu qaba malee amala gaarii fi haala gaarii qabu jechuu barbaade. Ayyee galatoomii ulfaadhu gaa yaada nuu kennitee fi egaa eerfoonii kana ogeessi kaameraa keenyaan barbaada. Sagantaa adda addaa waraabbachuu barbaada. Isa kamiin akka fudhatu inni biyya filate gaarii irratti fakkaata. Ayyee tole egaa mee carraa kanaan eerfoonii kana asumaatiin ishee kana fudhadha. Fudhadha rakkoo qabu itti wal barra waan ta'eef.
Mee ijoolleen as keessa jiran namoota as keessa jiran dargaggooti kun hagam quba ol qabu qindoominni isaanii akkam walii wajjin hojjechuun isaanii wal hubannaan isaanii maal fakkaata walitti ijaaramaniiti immoo abbaan karuma karaa isaati kan inni hojjetu. Walitti ijaaramnellee mini kan hojjetamaa jiru hundumtuu abbaan karuma mataa isaaniitti jiraata. Sabni biraas keessaa sabni adda addaatu jira. Baay'een isaanii walitti ijaaramanii gurmaanii hojjetu. Nuyi garuu matuma mataa keenya irra deemnee hojjennaa ijaarsi hin jiru. Dargaggoonni as keessa jiranis aadaa qusannaa hin jiru. Hundumtuu yaada mataa kansaa hojjechaa birrii maallaqa argatu ofuma isaatii fudhatee gala malee gurmaa'insi tokkoyyuu hin jiru. Akka isaan walitti gurmaa'anii fi qaamni sana irratti hojjetu hin jiru walitti qindeessuudhaaf yaaliin gootan jira. Walitti gurmeessuudhaaf yaaliin godhame amma ammaattis hin jiru. Qaamni dhufee nu gaafates hin jiru. Naannoo kana keessatti immoo ijoolleen Oromoo akka isaan hin hojjennes qaamni dhiibu baay'eetu jira. Namni tokko yoo dhufee suuqii bannate nama sana balleessuuf yookiin nama sana as keessaa baasuuf Oromoota yoo ta'e as keessaa baasuudhaaf maallaqa walitti buufatan illee of biraa deemsisu malee hojjisiisuu hin barbaadan. Kanaaf namoonni baay'een as keessaa mannoonni qorqorroo hundumtuu ijoollee makiinaa kanarraa ba'aa daraddaran irraa kan hafe mana qodaan fe'amee dhufu kamiyyuu ijoolleen Oromoo tokkoyyuu hin jirtu. Hin barbaadanis ofitti dabaluu jechuudha kan nagadaa jiru saba biraadha waanta ta'eef. Kanaaf inni kun yoo akkam ta'e sirrachuu danda'a ijoolleen kun walitti ijaaramanii aadaa qusannaa isaanii cimsatanii akka isaan egerboroof danda'anii biizinesii guddaa qabaatanii fi maaltu godhamuu qabatanii yaadu. Egaa mootummaanis kana ilaaluu qaba. Yoo dhannee iyyanneerras iddoonis nuuf hin kennamnu iddoos hin qabnu magaalaa kana keessa bakkas hin qabnu yoo nu illee hojii adda addaa irraa bituudhaaf nu simatu. Namni keenya garuu yeroo bira dhaqee galee gurguruu garuu hin simatan. Nuyi garuu nurraa yeroo nuyi binnu hundumtuu nutti dacha'ee kun nu bu'aama namoonni baay'een kottu nurraa biti jedhanii haasaa adda addaa haasa'u. Sabi keenya garuu dhufee biratti banatee nuyi saba sanarraa hin binna taanaan hin jaallatan. Kanaafaa jira haala gurmaa'insaa irratti ilaalchisee immoo haalli gurmaa'insaa hin jiru. Dhibbumaa dhibba aadaan qusannaa hin jiru. Baay'inaan sabi biraan iddoo kana keessa hin jiru. Ijoolleen as jiran kun immoo ijoollee naannoo Dabuubiiti. Isaan immoo hojii mataa kan isaanii hojjetu. Ijoollee Oromoo kan biraa sabi biraan hojjisiisaa hin jiru. Walitti gurmaa'uudhaaf ulaagaa maaltu barbaachisa? Walitti gurmaa'uudhaaf biiroo keessaas nama hin qabnu. Yoo dhannees bilookii nu godhu. Firraa nu deebisu. Ammaaf iddoo hin qabnu jedhu amma baarandaama as markaatoo keessa hunduma isaa yoo teessee ilaalte. Buna shaayee garaagaraa warra hojjetan qursii warra hojjetanii magaazina kan hin qabne magaazina qabaatanii warra iddoo nagadaa hin qabne fillafiitti warri nagadanis Oromoodhaaf hin laatamne. Amma ammaatti namni Oromoo tokko jedhamus baarandaatti kan nagadaa jiru tokko keessa hin jiru. Yoo inni dhufee jalqabe immoo diiganii achi ari'u. Rakkoon kun immoo rakkoo afaan Oromoo dubbachuutiif yookiin immoo Oromoo ta'uudhaan kan ka'edha malee waan biraa tokkoof miti. Akkuma kana kan wal qabate garuu akka rakkootti akkuma naannaa keenya keessatti kan uumamee jiru amma masmara keenya irratti baay'ee rakkinoonni gurguddaan ni jira. Inni kunis rakkoo tiraafikii, rakkoo fittashoota garaagaraatiin jechuudha. Inni kun rakkoon fittashaa kan saba keenya irratti kan miidhaan irraan ga'aa inni jiru. Inni tokkoffaani biyya kana keessatti darrasanyii malee qodaa gurguruun baay'ee nurratti dhiibbaa uumee jira jechuudha. Akka markaatootti baay'ee namni yoo tokko qodaa nan bitadha jettee darrasanyiidhaan baay'ee gatiinsaa ooviriisitti dabala lammaffaan namumti sitti gurguru iyyuu ni jiru. Karaa irratti garuu haala fittashaatiin kan wal qabate darrasanyii ni gaafa gaafatan darrasanyiin hin jiru. Inni kun baay'ee dhiibbaa nurraan ga'ee jira. Inni itti aanu haala tiraafikii daandii kan wal qabate sa'aatii 4 haga sa'aatii 10 gidduu duwwaadha kan nuuf fayyamamee jiru. Kun immoo sa'aatii kana keessatti markaatoo kana keessa akkuma isin amma agartan kan daandiin ni cufamaa karaan maal ta'a suuqiin tokko ni cufamaa siistemiin baankii ni bada. Inni kun xiqqoo ishee sa'aatii keenya wajjin amma sa'aatii 10tti makiinaan deemu yeroo nuun ga'u inni kun buleetti kan inni guutannee maal jennee kan ba'aa jirru inni kun akka rakkootti jechuudha. Namooti keenya baay'een isaanii gara kana gaafa dhufanii waa bitachuudhaa fi rakkoowwan adda addaatu isaanirra ga'a. Inni bitu gaafa dhufu inni asii gurguru immoo yeroo baay'ee jechuudha reesiitiidhaan wal qabatee rakkoowwan adda addaa hin jiraata. Waan sun maal fakkaata? Sirrii yeroo duraanii namni karaa amaalaajiitiin malee qodaallee bitachuu hin danda'u ture. Tokkoffaa sababa afaan hin beeknee fi lammaffaa sababa namni isaa dala keessa baay'inaan hin jirree fi akka garaa isaatti as keessa deemee illee waa bitachuu hin danda'u ture. Saamicha adda addaatu irratti gaggeeffama ture. Ammas deebi'ee
sababa afaan hin beeknee fi uummata dina keessaa uummata keenya akka gad aanaatti ilaala ture. Garuu amma sanarra darbame yeroo ni afaan Oromoo illee haasofnu amma sodaatanii resiitii kutuutti illee gahaa jiru jechaadha yeroo amma jijjiirama keessa ba'e. Kanaaf iyyuu namooti kamiyyuu osoo baqachuu osoo hin ta'in itti deemanii yoo dhufanii hojii as keessa jiru hojjetanii jijjiirama guddaa irra hin ga'uu jennee yaadna. Galatoomi gaa yaada nuu kennitee fi baay'ee si galateeffanna. Ayyee ulfaadha. Ayyee. Akka sabaa kan keenyaatti sabni keenya markaatoo kana keessa hojjechuu xiqqoo ittiin barre baay'ee hin hanqata. Yeroo isin jedhu sabni biraanii yoo waan tokkoof harkaa hin qabaanne illee utuma mana keessa jira mana keessa hin qabaanne qabaadhi jedhu qodaa akkas akkasiin hin qabaadhu waan ati gaafatti tokko kana isaan hin qabne jedhan hin jiru. Garuu sabni keenya yoo dhatte taa'ee raawwatee booda yoo xidhattee moobaayilii isaa gorogoraa maal jedhaa yoo qabaate manuma keessaa hin qabu jedha. Sii galee nan qaba isa jedhu immoo ganaa si'a meeqa laalee mana keessa dhaabbatee sittema jechuudha. Mana keessa ganaa wanta jiru laalee yaadaan hin qabaatin haa ta'u maal haa ta'u siisteema hojii keessa galuun baay'ee ijoollee keenya nu aafaa. Ijoolleen keenya as keessa akkuma agartu saboota garaagaraatu jira. Ijoollee ishii fi akkuma isin agartan kana namoota gurguddaa abbootii kan ba'aa baatee deeman as keessaa ijoollee isaanii kan ittiin gargaaraa jiran ba'aa baatanii maal jedhaniiti. Kun garuu waxxaatiin kan keenya kana hojjechuu dhiisee raawwatee mana bunaa jala iddoo garaagaraa ni ta'a. Ani garuu dhugaa dubbachuudhaa fi markaattoon iddoo itti jijjiiraman iddoo itti hojjetanidha. Iddoo itti fooyya'anidha. Ijoolleen keenya dhufaniitu siisteema kana keessa galanii hojii kana hojjetanii inni markaattoo keessa gale immoo abbootii keenya fide utuu fide baay'ee gaarii natti fakkaata. Ana akka kan gootitti akkan itti galee iddoo kanatti ana namni anan gara kanatti akkan fiduu fi akkan gara kana dhufuu fi sappoortii godhee anaa fi wasiila koodha. Inni as keessa hojjechaa akka ture isa booda ofii isaatii xiqqoo ishee haalli hojiin kan gaafa itti baay'atu bakka na buuse ani immoo isarraa fudhee hojii kana hojjechaa jira. Ammas hojjechaa ture hojjechaa jiras hojiin isaa baay'ee gaariidha. Haala gaariitiin hojjetama kanaan isin jechuu barbaada ulfaadha. Mee as keessa yeroo dhufan daldaltoonni keenya maaltu isaan mudata? Warra kutaa biyyaatii dhufanii asirraa bitanii kan gurguru caalaa kan bitutu baay'ataa itti magaalaa kana keessa jechuudha. Keessumaa gabaa guddaa kana keessa markaatoo keessa inni sun maal ta'utu irra jiraata gara fuulduraatti darbees immoo namooti keenya chaalenjii akkamiitu isaan mudata? Maal gochuu qabu? Maal gorsita akka nama muuxannoo gabaa guddaa kana qabutti? Dhugaa dubbachuu fi as keessa kan bitutu baay'ata malee kan gurguru baay'atu inni jedhee sabni keenya baay'inaan bitaadha malee gurguraa miti. As magaalaa markaattoo kana keessa akka markaattoo kanaa keessatti kan bitu uummata keenyadha. Yeroo dhuftu kan nagaaga wal gaafachaa deemnu mana iddoo garaagaraatti kan wal agarru nama keenya wajjin garuu suuqiin gurguramu hin jiru. Kan akka daakuu, kan akka shaboo, kan akka zayitii, saamunoota garaagaraadha. Kun mi'oota nyaatamaa yeroo hundumaa barbaadamanii mi'oota namni itti fayyadamuuf barbaadu keessaa inni guddaan markaattoo keessa namni keenya hin qabu. Saba biraarraa binneetti kan goonu yoo qabaate mana suuqii lakkoofsaan jiran mana 3 mana 2 kan hin caalle kan jiran jechuudha. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophiin keenya egeree biyyaa akkuma itti fufeetti jira. Egaa gamsaa kana keessa deddeemuudha yookaas immoo markaatoo keessa adeemne sochiin dargaggooti keenya addatti immoo gama biizinesiitiin yookaas daldala keessatti argisiisaa jiran maal akka fakkaatu isin biraan ga'aadha kan nuti jirru. Egaa gabaan kun gabaa guddaa Afrikaa jedhamuudhaan kan inni beekamu wiirtuu daldalaa jabaadha. Wiirtuu daldalaa kana keessa immoo namooti keenya akkamitti hojjetu? Chaalenjiin yookaan wallaansoon gabaa kana keessa jiru maal fakkaata? Maaltu fooyya'uu qabaasa jedhu isin biraan ga'aadha kan nuti jirru. Isin isa gaa xumuraatti nu waliin turtanii akka daawwattan kabajaan isin afeerra. Nu waliin ta'a ammallee qophiin keenya itti fufeeti kan inni jiru. Tole galatoome maqaa keerraa noo ka'iiti mee as keessa hojiiwwan hojjettee as keessa jiraattu akkamiin gara kanatti akka dhuftee nuu ibsita maqaa kee. Egaa akkuma beekamu maqaan koo Yaaqoob Asaffaadha. Hojiin hojjedhu hojii humnaati. Eessarraa dhuftee attamitti gara kana dhufte? Maaltu si fidees? Hojiima barbaacha ka. Hojiima barbaacha gara biyyaa kana dhufne. Ammoo akkuma beekamu addanaa hojii humnaa hojjenna. Hojii humnaa hojjenna. Hojii humnaan kun immoo yoo argamus dhabamus hojii humnaa hojjennu kanarratti birriin nu argannuu fi baasiin nu baafnu tokko miti. Fakkeenyaaf birriin nu argannu kana
baasiin baafnutu caala. Birrii argannurra baasii baafnuuf caala. Maaliif jireenyi hundumtuu hin cime si gala miti dha. Jireenyi hundumtuu waan cimee jiruu fi jireenyi baay'ee cimeera. Garuu hojii hojjennee maallaqa nu argannuu fi baasii nu baafnu tokko miti. Ayyee mee guyyaatti meeqa argattu meeqa immoo ani taatu? Guyyaatti akkuma beekamu argachuus hin dandeenya dhabuus hin dandeenya inni hin beekamu waan dhaabbataa miti. Gaafa argatta meeqa argatta? Birrii 200 argachuu dandeenya. Garuu 200 yeroo argannu qursii birrii meeqaan nyaattaa, birrii tiraanspoortii birrii meeqaan nuftaa, birrii meeqaan misaa nyaattaa, raatiin jira, tiraanspoortiin jira. Akkasumas immoo wanta kafanaa waa meeqa jiramanii kanaafiyyuu waliin madaaluuf. Mee as keessa amma dargaggoota baay'een argaa jira naannoo keetti. Dargaggoota kana wajjin waldaa qabdu ijaaramtanii hojjettu moo abbabbaadhumatu hojjeta? Waldaa ijaaramnee illee hin qabnu abbabbaamatu hojjeta. Garuu hojii kana irratti abbabbaamatu hojjeta garuu utuu mootummaanis warri illee abbootiin qabeenyaallee nu gargaaranii yookaan nu ijaaranii bareedaadha yaada. Amma yeroo sabni kan biraan amma walitti ijaaramaniiti kan isaan magaalaa kana keessatti hojjetan keessattuu gabaa markaatoo kana keessatti waldaa qabu waldaadhaaniiti gurmaa'aniiti kan isaan hojjetanii isin akka isin hin gurmoofne maaltu danqaa isinitti ta'e? Akkuma beekamu beeta jireenya intina ijaaramuudhaafis immoo amma waan baay'ee nama barbaachisa. Yookaan waan uffattu shirritii maaloo waan akkas akkasii jira miti waan akkas akkasii bitachuuf iyyuu humni keenya baay'ee xiqqoo dhalaa isii galee. Kanaaf iyyuu mootummaanis ta'e abbootiin qabeenyaas ta'e nu gargaaranii nu bira dhaabbatanii utuu nu ijaaranii baay'ee natti tola. Amma gabaa kana keessa warra bitamoo warra gurgurantu caala uummati keenya? Warra bitantu caala. Warra bitantu caala dafqaan bulaa namoota akka kootiitu immoo baay'ata isaan irras. Warra dafqaan bulaatu baay'ata? Dafqaan bulaa baay'ata. Atamma kutaa meeqatti baratte barumsa moo addaan kutteeti kanatti dhufte? Barumsa kutaa 10 baradhe. Garuma kanatti dhuftee makamte moo hojii kan biraarra turte kanaan dura? Lakkachi makiina maduukaan hojjechaa ture. Tuma makiina duukaa hojjetu beekaa addanumatti nafe. Asumatti hafte jechuudha. Ayyee. Gara fuulduraatti amma utuu maal ta'eeti kanatti yaaddu hawwiin kee maal? Hawwiin koo utuu nagaaf tasgabbiif jaalalli utuu nuu bu'ee hundumtuu wal jaallatee wal gargaaree gorsaa fi aadaa hunda qabu walii firee wajjin jiraatee baay'ee natti tola. Galatoomigaa milkii gaarii siif hawwinaa jabaadhu gaa maqaa keessa? Abdiin jedhama maqaan koo. Abdii Mulgeetaan jedhama. Baay'isaayyeen jedhama. Baay'isaayyeen meeqa as gabaa guddaa kana keessa jirra. Maaliif gara kana dhuftanii gaafa gara kana dhuftanoo maal fa'aa argitan maal fa'aa taajjabdu mees keessa? Kan nuyi dhumnee fi uffata bitachuuf dhumnee waan tokko haala gabaa ilaaluu dhumnee waan baay'ee taajjabne gabaanii gabaa guddaadha. Qoshee namni keenya namni baay'een bittaa caalaa gurguraatu caalaa. Namni baay'een kan bitu moo kan gurguru caala? Kan bitu caalaa. Kan bitu caalaa. Kan bitu caalaa. Kan gurgurus jira garuu waluma makaadha. Dargaggooti keenya ijoolleen keenya naannoo kana badaa argamanii sababoota biraa jira naannoo kana malee ijoolleen keenya baay'ee iddoo kanatti mul'atanii yoo mul'atan immoo bakka tokko naannoo tokko jiru malee faffaca'anii gabaa kana guutummaa keessatti argamanii kun immoo rakkoo guddaadha. Kana irratti immoo hojjetamuu qaba. Iddoo hundumaatti cabsamee hojjetamuu qaba. Isa irrattis hojjechuu qaba. Dargaggooti keenya hojii tuntufateen hojii hundumaa baasbaachuu yoo ta'e maal jechuu yoo ta'e hojjetanii gara sadarkaa biraatti ceesisuu qabu malee hojii tuffachuun gaariin ta'uu yaadan akka yaadamu. Tole galatoomi egaa kun gabaa guddaa kana keessatti hojjechaadha kan jirtu. Maqaa keerraa ka'iitii waan gabaa markaatoo yookaan agamsaa kana keessa jiru waan taajjabdu yaada kennu. Maqaan koo Yoonaas Tafaan jedhama. Akkuma argaa jirtan kan nuti hojjennu hojii soolaaraadha. Naannoo nuti argamnu immoo
Maarkaatoo naannoo Xaanaa Dirtaarradha. Keessumaa dargaggooti keenya yeroo baay'ee gara markaatoo gabaa guddaa kana dhufanii hojii hojjechuu hin sodaatu. Ati akkamitti dhuftee gara kanatti galte sanis? Nuuni kan nuti dhufnee jalqaba kiflaa garirraa jammarameeti. Magaalota xixiqqoo biyya keessa irraa jammaramee jijjiirama achitti mul'ateen sadarkaatti akkuma namni dhalatee guddataa sadarkaadhaan deemu sadarkaadhaan iddoo kana dhufnee as gallee hawaasi keenyas nu filatee bittaadhaaf gara keenya dhufee jajjabinni nuuf godhe irratti innis gama tokkoon nu fayyadeera. Ammas taanaan hawaasi keenya iddoolee garaagaraa magaalota garaagaraa irraa dawwalanii meeshaa nu biraa fudhachaa jiru. Kun deeggarsa gama hawaasa keenyaadhaan nu ta'edha. Deeggarsi gama keenyaan goone immoo yeroo dhuftanii ammas gara kana gaafa dhuftanii chaalenjiin wal'aansoon magaalaa gabaa kana keessa jiru maal fa'itu isin mudate itti baruunfaa wal'aallee yeroo gara kanatti dhuftan? Yaa'u wanti kamiyyuu hin baramaa. Garuu jalqaba baay'ee nu rakkiseera. Innis amma fakkeenyaa fi afaan nuun iddoo sanatti dubbannuu fi afaan asii hawaasi dhaga'u garaagaradha. Gama kanaan akka rakkinaatti kaasuu hin dandeenya. Kanuma ammoo namaan wal baruuf illee dirqama afaan walii beekuun murteessaadha. Amma booddana kana garuu hawaasi keenya baay'eenis magaalaa kana keessa waan sosocho'uu fi nus immoo afaan kana dubbachuu keenya gaafa dhaga'u nutti goree nu dubbisee meeshaa barbaadu fudhatee nurraa bituunsaa gama tokkoon kastamarii nu ta'e gama tokkoon bizinesii keenya nu fooyyessaa deemee haaluma kanaan fooyya'insa agarsiisnee iddoo kana geenyee hojjechaa jirra. Innaa uummanni keenya baay'een hin jiran garuu kan bitu immoo baay'inaan akkuma namasiin jedhee Oromoon saba baay'eedha, saba bal'aadha. Iddoo garaagaraatti markaattoo kana keessa Oromoodhumatu fe'aa jira kan itti gurguraa jiru garuu ammayyuu taanaan saba biraadha jechuudha kan itti gurguraa jiru hin jiru uummanni keenya as keessaa baay'inaan kanaaf hin hanqata hanqinni nama keenyaa jira jedheetti kana yaadu hanqinni isa gurguru hanqinni isaa as keessatti daldalu baay'ee nu hanqata iddoo kana keessatti jedheetani kan dubbadhu. Kanaaf maal ta'uu qaba jettee yaadda? Yaa namni keenya dhufuu qaba iddoon kun kan keenyaadha lafti kan keenya iddoo kana keessatti hojjechuun danda'ama sabni keenya utuu dhufe carraa hojii waliif uume akka ta'utti namoonni abbootiin qabeenyaa fidanii as keessa suuqii tokko nu bananii ijoolleen keenya carraa hojii argatu maaliif inni baatu Oromoo ta'a inni geggeessu inni hojii garaagaraa hojjetu Oromoo ta'a waan ta'eef kana keessaan ijoolleen keenya maal ta'a deemu baay'achaa ni deemuu jedhetan yaada. As keessatti akkuma isin argaa jirtanii namoonni baay'eetu baay'inarraa kan ka'e nagada adda addaa baay'ata biyya kana keessatti as keessunuus nagada adda addaa gochuu dandeenya. Egaa baay'inaan safara keessa kan argamu uummata keenya hin ta'in uummata afaan biraa dubbatudha. Yeroo baay'ee uummati keenya babal'atee gabaa adda addaa gaggeessuu qaban jedha akka kootti. Dargaggoonni keenya yeroo gara kana dhufanii afaan Oromoo gara deemetti dubbachaa deemuu qabuun jedha akka kootti. Sababiin isaa yeroo suuqii adda addaa deemanii gabaa tokko dhiyeessanii yeroo bitatan yeroo gurguranis afaan kana yoo deemanii daran afaan kunis guddachuu danda'a uummanni keenya gara siqaa deemuu danda'a jedhee yaada. Markaatootti lixxanii hojjechuudhaaf karoora qabdu? Karoora guddaa qabna hojjechuudhaaf karoora guddaa qabna nan hojjenna jennee yaadaarraa fuulduratti sin hojjenna leen abdii qaba hojii guddaa. Ayyee amma dargaggooti magaalaa kana keessa jiran baay'een argaa hojii adda addaa hojjetu. Warra magaalaa kana keessa socho'an gabaa kana keessa socho'aa jiran baay'ee isaanii akkamitti itti fayyadamtu? Maal fakkaata haalli sochii isaanii aadaan hojii isaanii maal fakkaata? Amma ijoolleen magaalaa kana keessa socho'anii ijoollee baay'eedha. Biyya dhufan ollaa dhufanii naggaadota waan beekanii fi daldaaltota baay'ee hojii waan walii galanii fi daldaaltota ittiin walii galan sanaa wajjin reeleeshinii uumanii asii immoo nu wajjiniin reeleeshinii uumanii meeshaa asii waan argataniif bitanii naggaadota warra biyyaa sanatti dawwalanii isaaniin illee hubachiisanii nama akkasii asii qabnaa maarkaatoo keessatti iddoo akkas akkasiitti nagdii akkas akkasii jira afaan keessaniin bitattanii gurguruu dandeessu afaan keenyaan bitannee gurgurra jedhanii meeshaa asii nurraa bitanii itti erganii meeshaan sun qulqullina gaarii qabaachuu isaa erga baranii isaanis kastamariin keenya bal'achaa dhufe jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e xinnoo magaalaa kana keessatti katamaa kana keessatti fooyya'insa guddaa agarsiisa.
Amma warra bitumoo warra gurgurutu baay'eedha magaalaa kana keessa ammas hin gurguraa ooltu. Namni akka keessan suuqii qabu namootaatiif kutaa biyyaatti waa ergu baay'eedha. Ijoolleen gara biyyaatti bitanii fe'anii baay'eedha. Garuu qaamni dhaabatee gurguru akka saba keenyaatti muraasadha. Ammayyuu taanaan naggaadota yookaan daldaltoota magaalota xixiqqaarraa birrii isaanii fooyyeffatanii sammuu isaaniis fooyyeffatanii jiraniini gara kana dhuftanii daldala kana yoo jammartanii wuxxeetii guddaa qabaa dhaamsa jedhu qabaaf. Baay'ee. Kanaaf gara fuulduraatti kaayyoon kee maal mul'ate kee? Gara fuulduraatti tokko amma fakkeenyaaf namni sadarkaa marra jiru irratti harka wal qabaa. Amma fakkeenyaaf namni tokko nuun gaafa ijoolleen saba keenyaa tokko dhufanii meeshaa nu gaafatanii nurraa bitanii gara biyyaatti erguuf yaalanii gatii qaala'aa ture illee bu'aa xiqqoo irraa argannee mi'a baay'ee laachaafii jirra. Sababiin isaa ijoollee kana gara katamaa kanaatti fiduu keessatti qooda fudhanna jennee gara iddoo kanaatti illee dhufanii akka isaan jajjabaatan akka isaan baay'atan meeshaalee duubee fudhatanii itti fayyadamaa akka isaan jiranii kan nuti gochaa jirru. Gara fuulduraattis kaayyoon keenya kana gara iddoo kanaatti qusattamuudha aadaan qusannaa keetii akka waan hangee argattu wanta argannu irraa amma fakkeenyaaf meeshaan tokko gaafa bitamee gurguramu tirfii qaba. Bu'aa inni qabu sanaa haala danda'ameen qusachaa meeshaa fooyya'aa deemu immoo meeshaa waqtiidhaan ba'aa deemu immoo ittiin qayyarree bitaa akka kanatti kaapitaala keenya ol guddisaa jira. Amma erga jireenyi qaala'ee gatiin waan tokko dabalaa deemee kaarensiin dabalaa deemeeti kastamariin keessan akkamidha? Irratti moo akkuma duriitti jira? Kastamariin akkuma kana nagadaan deema. Meeshaan gaafa dirqama hawaasi dirqama barbaachisaa dhimma hawaasa baay'ee barbaachisuudha. Soolaara jechuun dhimma hawaasa dirqamaan barbaachisu waan ta'eef dirqama hawaasni barbaada waan ta'eef yoo dabales itti dabalaama kastamarii waan bitatuuf hawaasi bitata. Hawaasi bitatee yoomiyyuu booddeen deebi'u soolaara bitachuuf sababiin isaa dukkanaan barbaadu namni bara teknooloojii waan ta'eef ijoolleenis xinaatiidhaaf qorannaadhaaf waan barbaadanii fi mana keessattis ibsaan baay'inaan waan barbaachisuu fi hawaasi dirqama birrii dabalee bitata. Hawaasi gaafa dabalee bitatu immoo daldaltoonni jijjiirama agarsiisaa deemu jechuudha. Kanaaf dammoo nuun iddoo kanatti magaalaa guddaa waan ta'eef iddoo hundumaatti waan akka faafalluu fi waan raabsinuu fi kastamariin keenya dabalaa deema. Magaalonnis magaalotatti gara magaalotatti guddataa deemu. Bal'achaas deemu. Sababa kanarraan kan ka'e gaafa magaalaan guddachaa bal'achaa deemu immoo manneen hojii kana hojjetan akkasuma bal'ataa deemu duukaa. Sababa kanaaf kastamariin keenya dabalaa deemaa jira. Galatoomii jabaadhaagaa milkii gaarii isiniif hawwinaa. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophii keenya egeree biyyaa guyyaa har'aa simbiraan ga'aa turre asirratti gara Goolabuutti deemneeti kan nuti jirru. Egaan gabaan markaatoo jechi markaatoo jedhamu kuni bara 1930 keessa jechuudha yeroo Itaaliyaan Itoophiyaa weerartee turte sanatti keessattidha kan inni moggaafame. Jechi markaatoo jedhus afaan Xaaliyaanii irraa akka inni dhufeedha. Seenaan kan inni dubbatu addattiyyuu warri Xaaliyaaniidha kan isaan jedhani. Naannoon kun keessumaatiyyuu immoo gara jalqabaa keessa jechuudha. Habtee Gorgis dinagdeedha. Distriktii yookaas immoo kallattiin irraa bulchaa ture akka inni ta'edha. Seenaan kan nutti himu. Kanaaf jechas immoo warri Itaaliyaadha kan isaan jedhachaa turan jechuudha. Markaatoo dinagdee jechuudhaan waamaadha kan isaan turani. Egaa gabaan kun guddatee jechuudha. Yeroo sana keessattis daldaltooti warri Arabaa magaalaa kana keessatti yookaas immoo gabaa guddaa kana keessatti
akkaataa addaatiin jechuudha gabaa kana bifa addaatiin ho'isanii akka isaan itti fayyadamaa turan dhiyeessiiwwan adda addaa dhiyeessaa akka isaan turan meeshaalee elektirooniksii meeshaalee adda addaa bakka garaagaraatti iddoo kanarraati raabsaa yookaas immoo distribuut gochaa akka isaan turanidha seenaan kan inni nutti dubbatu. Egaan gabaa kana keessa immoo yeroo ammaa kana keessa yerootti gabaan kun guddatee gabaa Afrikaa jedhamee akka gaanfa Afrikaatti illee maqaa guddaa horate kana keessatti immoo sochiin dinagdee biyya kanaa iddootti bu'uureffamee jiru kana keessatti ummati keenya hammam keessatti qooda fudhachaa jira hammam keessatti hirmaachaa jira dargaggooti keenya as keessa jiran hammam qindoomina qabuusa jedhudha kan nuti isin biraan ga'a turre. Egaa addatti iyyuu dargaggooti gabaa kana keessa jiran qindoomina akka isaan hin qabne waldaadhaan ijaaramanii hojjechaa akka isaan hin jirre. Egaan Oromoon kutaalee biyyattii adda addaa keessatti hojiiwwan adda addaa irratti bobba'ee jiru gara gabaa guddaa kanatti dhufee yoo hojjete caalmaatti iyyuu bu'a qabeessa ta'uu akka inni danda'udha kan nutti himan jechuudha namootas keessatti muuxannoo hojii kanaa qabani. Egaan dargaggooti keenya kottaa daldaltoonni keenyas kottaa gabaa kanatti seenaa hojjedhaati milkaa'aa isiniin jechuu barbaanna. Afaaniif yaaddoon jiraachuu danda'a namooti keenya gaafa gara gabaa kanaa dhufan afaan ittiin waan barbaadan bitatan illee rakkachaa akka isaan jirantu himama. Egaan ummati keenyas keessa dhufe yoo baay'ate immoo afaan isaatiin walitti gurguru walitti daldalu akka inni danda'ullee qophii kanarraati namooti nuti dubbisne yaada isaanii nuu kennanii jiru. Nu waliin turtanii sagantaa kana waan daawwattaniif baay'ee sin galateeffanna. Andaaniel Tasfaayeeti lammii Solomoon immoo ogummaa teeknikaati na waliin ture ulfaadhaa isiniin jenna yeroo gaarii.